qorqoddaa koo miicee dhufe namoonni mataan keessan gaggabaabaa seeraan dhaggeeffadhaarra sagalee misraachoo tokkoon isiniif qaba. Dhugaa waan ani ofirratti arge tokkotu jira. Rifeensi keenya kun gaafa guddachuuf jedhu milikkita garaagaraa argisiisa. Akka kanaan duraa miti dubbiin qayyarameedha. Gurrarraa waca tokkoffaarratti gurra kana sagalee haaraa dhaga'uu jalqaba gurri. Wanta akka dhaga'ee hin beekne dhaga'uu jalqaba. Inni ursu gurrarraa sagalee dhageessisuu jalqabu. Akkasuma immoo isochoo bakka jiran isochoo isa durgubbeetti gadi maxxananii ta'anii gadi dhufu kunoo ija dula faana madeemu waan ajaa'ibaati. Sagalee garaagaraa dhageessu milikkita garaagaraa agarsiisaa jira kan koo abdiin kutinaa siniin jechuu barbaadeeni baay'ee gammadeen jira. Maanni har'ammoo adduma ta'e ilaalaa kunoo amma baay'ateera sii gurguddataa jira kunoo amma kana funyaan bira ganna darbee afaan bira darbee. Bakka hirtaanitti nageenyi isiniif haa ta'u faamilii kee fi qabsaalee akkam jirtu nagaa keessaanii ani jira galata waaqayyo isinis bakka jiraattanii bakka nagaa taatanii jecha guyyaa har'aas immoo keessummaa addaa tokko wajjiniitiin deebi'ee isinii dhufeetiin jira. Keessummaa koo anaadha isinii qabadhee dhufee irraa baradhaa an akkasiin turee isin immoo akkamii kan jedhuun isiniitii fideetii dhufee jira jechuudha. Qabaabee madaamii tokko wajjiniitiin dhufnee jira. Yeroo baay'ee waan akkasii ijoollee baay'ee na gaafatu garuu ani hin barbaadu. Sababni isaayyuu akkanii viidiyoo yookaan yuutuubii hojjedhu maatiin ani bira jiru akka beekan hin barbaadu. Utuu beekanii tarii na ayyamu tarii immoo na ayyamuu dhiisuu danda'u natti eekamuu danda'u. Walumaa gala isaatti waga danda'amii xiqqoo shulluqqi gochuun barbaada malee waan akkasii gochuun barbaadu malee hedduu ijoolleetu jiru jechuudha. Waa'ee kanarratti wanta nuti itti fayyadamnus ilaalii kan jedhan baay'een isaanii jiru. Har'a garuu tokko isinii fideetiin dhufe mee hundumti keessanuu namni dhugumatti irraa barachuu irraa fayyadamuu barbaadanii viidiyoo kana xumuraatti ilaalaa isiniin jedha. Warri isinitti hin baay'isu ani as gubbaarratti guutummaa guutuutti dogoggora kan ta'e jala muree kanan beekuu fi kanan dhufee koo keessa darbee dhufe isinitti himuun barbaada. Isa duratti immoo warri mana kanaatii fi maatii hin taane sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo laayikii gochuun irraanfatiin piliis. Like otoo godhiin hin darbiina yaada qabdanas sabas taayitii keessan koomentiidhaanuuf kaa walii keenyaaf sinin jaa. Gara viidiyoo irratti yeroon deebi'u kun akkuma argaa jirtanii gamma isheen rifeensa ishee miiccachuutti jirti jechuudha. Akkuma argitanii rifeensi kun bareeda kennaa waaqaati waan ta'eef baay'inallee ni qaba akkasuma immoo jajjabaataadha jechuudha. Rifeensa jajjabaataa akkasiif miti warruma rifeensa luuccaa lallaafaa qabuufiyyuu wanti isheen gochaa jirtu kun immoo dogoggora guddaa akka ta'etti hin beeka jechuudhaani. Isinis immoo mee koomentii jalatti waan jettan yaada keessan nan eega. Kun akkuma argaa jirtanii amma kana miicaa jirti. Akkas gootaniitu wantoota itti fayyadamtanii booda kan koo rifeensi dheeratu akkasumallee viidiyoo namaa jalatti illee yaada faallaa ta'e kun hin fayyadu sobadhaa warri jettanii dogoggora guddaa akka hojjetan viidiyoo kanarraa ni barattu. Akkasumallee ani immoo akkam gochaa jira akkamitti itti fayyadamaa jira kan jedhu deebistanis immoo gaaffii gaafattee yaada kana gochuun egaa dogoggora guddaadha. Maaliif akkuma argaa jirtanii rifeensa garaagaraa kennaa garaagaraa qaban iyyuu malee isuma sanayyuu akka kanaatti miicuu jechuun akkasitti ol butan rifeensa miti uffata iyyuu akkasitti miicuun yoo miicame uffanni suni keessumaa uffata habashaa kan jedhamu uffata waan akka naxalaa waan akkasiin jira miti utuu uffata akkasitti miicane inni nama ciccita hidheetii yaada. Garuu uffata kan biraa yoo ta'e carqii footee amma tokko raaf hin beeku malee guutummaa guutuutti uffatumtu akkasitti miicame raafanatti fakkaatu. Yoo haaluma argaa jirtan kanaatiin ol fuudhuu gadi fuudhuutiin gara xumuraarra miicee akka kanaatti jirti jechuudha. Guutummaa guutuutti bakka tokko kan sirriin taane dogoggora guddaa yookaan immoo rifeensa keenya akka caccabu akka walxatu kan uraatii ciccitoo filamu akka baay'ee nama rakkisudha kan isheen gochaa jirtu. Garuu haga beektuudha waa isheen godhatte kun akka kanaatti miica rifeensa koo jetteetu natti himti jechuudha. Yeroo baay'ee amma kana dhumni isaa kana fakkaata baay'ee walxatee jira kan keessa jiru waqiyyum taabeeku kunoo as bakka kanatti immoo yeroo itti rifeensa ishee filattu jechuudha. Yaa rifeensi kun baay'ee tokko hardii yookaan jabaata waan ta'eef nama baay'ee jabaa fi obsa qabu barbaada. Amma kana kan miicca sana bakka tokkotti
walitti akkuma mul'atu kana gootee filachuuf deemti. Yeroo filattu hagam takka keessaa ba'u ani mataan kun narrifadhe baay'ee tokko rifadhe dhugaa dubbachuu fi isa keessaa ba'u miti rifeensillee irra keessadha rakkoon qabu garuu sammuu ofiifuu kun akkasittiin sammuu nagaa nama godhee hin yaadu. Kanaafuu qimamoonni isa kanarraati baradha. Rifeensa kanaa kan qabu baay'ee keessan ta'uu danda'a. Garuu rifeensi kun baay'ee bareeda gurra amma deebistee saduraan miiccisan ammallee deebistee bishaaniin lallaafisaa jirti jechuudha. Maaliif goggogee kun akka kana ta'ee jira waan ta'eef rakkoodha kunis akka rakkootti. Kanaaf anas gubbaarratti wanti isinitti immoo jiraate argitanii yeroo isin filtu akkam akka ta'ummaa hammamtu akka filaarratti yaa'aa jiru dhumarratti waliin ilaalla sin aga xumuraatti kan wajjin jirtanidha yoo ta'e kana jechuun dogoggora guddaa jechuudha. Guutummaa guutuutti warra koomentii jalatti sobadhaa kuni maali jettanii dantaa isinitti hin qabu sababni isaa akkaataa itti fayyadama keessaniitu murteessaadha. Isiniin hin ja'a waan ta'eef namni seeraan akka hidhametti itti fayyadame biyaansi yoo dheerachuu baate dheerina isaa miti kan nuti rakkachaa jirru dheerachuu yoo baate bakka jirutti bareedaa ta'ee kan mataa naman dhukkubsinii kan naman dadhabsinii kan naman nuffisiisni jajjabaachuu ta'uu baate lallaafii baay'ee namatti tolu ta'e isa sana kan barbaadu argitanii gimmaashni keessaa bahee jira jechuudha. Yeroo hundumaa akkasittiin keessaa baataanaan baay'ee tokko ulfaata. Kuno argitanii jirtu kana fakkaata. Dhumarratti qibaatii itti fayyadamtudha kan isheenaaf qoodii jirtu. Qibaatii kana keessa hagammatti wanti isinitti himee baay'ee waan akkasirraa akka of eeggattan yookaan akkas akka hin goone dogoggora guddaa akka ta'e jechuudha. Anis akka nama waa'ee rifeensa koo fi dhimma rifeensaarraa beekutti gaaffii kan na gaafattanidha yoo ta'e kun sirrii miti akkana hin godhiina isiniin jechuu barbaade. Gara qibaatii yeroo deebinu qibaatii kana hunda isaatti fayyadameera ani garuu batiikaa kana hin fayyadamne. Batiikaan kun nuuf hin ta'u. Kuni kokonaatii qibaatii kokonaatii otoo miicin dura kan itti fayyadamuu qabnudha. Qibaatii kanaa jechuudha kokonaatii otoo miicin duratti itti fayyadamuu kan qabnudha. Pooliinsa badaadha waan ta'eef kan itti fayyadamee argeera. Okey kuni gaariidha. Kuni qibaatiin kun gaariidha kokonaatii waan ta'eef inni kan biraan maal nuuf fedde batiikaan kunis baay'ee tokko bareedaadha. Almoon batiikaan kun baay'ee bareedaa kanatti illee fayyadamee argeeraani jechuudha. Kunillee gaariidha. Inni kan biraan kun immoo vaaziliinii fasaashii kunis gaariidha kanatti fayyadamee argeera fiikooti waan ana fiikoo beeku sirriitti jalamure isinitti immoo barbaada jechuudhaan kunillee gaariidha. Inni kan biraan maal nuuf fiddi batiikaan kun nuuf hin ta'u maaliif kun warra rifeensa lallaafaa malee hin ta'u keessattuu ijoollee Araboonni yookaan madaamonni isa kanadha tokko kan ijoollee isaanii rifeensa isaanii goggogu isa kanatti fayyadamaniitu ittiin rifeensa ijoollee isaanii sirreessu kun nuuf hin ta'u. Kun onuuf otoo hin taane warra rifeensa lallaafaa qabanii haga tokko fayyadamanii nuuf hin ta'u. As bakka kanatti qibaatiin kun heerfuudii akka qibaatii biyya keenyaatti kunillee baay'ee tokko bareedaadha. Itti fayyadamee argeera jechuudha kunillee ni bareeda. Amma rakkoon ishee kan jiru qibaatii osoo hin taane akkaataa isheen itti rifeensa ishee miicuuf filattudha waan ta'eef wanti kun rifeensa kanaaf tasuma hin malu hin yaadamus as gubbaarratti guutummaa guutuutti dogoggora akkasii akka jiru otoo akka ijoolleen gaaffii na gaafatanii guutuu isaa isinii fidatee naa mijatee isinii fidatee gudii argitu ani kana waan hin beekuuf jala muree akkaataa itti fayyadama keessanitu murteessaadha malee wanti nu hojjenne hin jiru wanti sirraa'u hin jiru isiniin jechaa ture gurra keessanas qabadha viidiyoo irraa baay'ee barattu dheeyyaadha yeroo itti aanutti immoo maaltu akka ture isinii qabadheetii dhufaa jechuudha piliis viidiyoo laayikii gochuu keessaan hin irraanfatiinaa caccabiisaa warri maatii hin taanes immoo maatii taasisu immoo akkasuma mana keessan keessa jiru jiraati. Fida walii keenya irraati barannaa isiniin jechuun barbaada haga ammaatti wanna wajjin turtaniifis duras kan turtan warra viidiyoo koo laayikii gochaa jirtan maatii naaf ta'aa jirtani yaada keessan koomentii irratti naa barreessuudhaan na jajjabeessaa jirtan hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada ulfaadha. Egaa yeroo akkasii kana